kee taphadhee hin quufne riyyaa wajjii harmee koos mi'eeffadhee hin quufne harma isaanii lamaaf dabtara koo fannisee keenyanitti ifan kennee umrii koo gaabbisoon guddii. Umurii dargaggummaan isee ofiif jiraachuun fuudhee sooradhee ilmaan bultii mana dhaabbachuu ofii kootti waaqadheeniif joora halkaniif guyyaa biyyaaf saba koof jedheeni awwaale fedhii kiyyaa. Obaa fadhunnaa dhabnee beelaaf deemuu waa dandeessu. Seerulafine lubbuunittidha ijjaati rakkanina numnuma isaa dandeenye yoodisiniif jenneetu Keelloo miidiyaarraan bilbilaa jira. Tole mee carraa Eeliyaas akkuma beekamu gaa sirba jaalmo'ii fi jaalsurraa gindaabaa sirban irratti daa'ima xiqqaa achirraa mul'atu ta'uudha nam hunduu quba kan qabu. Aanaa daallee waa baraattidha. Taateen kun kan inni raawwate guyyaa kam akka ta'e asumaan wal qabsiisinatti. Gaariidha. Ani obboleessattiidha kan inni oolufi. Taateen kun kan inni raawwate godina tun aanaan iddoo dhaloota aanaa daallee waa baraa ta'eetu iddoo dimboo jedhamuttidha. Sa'aatiin isaa sa'aatii lama hanga sa'aatii lama walakkaatti. Guyyaa gaafa yoomii ta'e ajjechaan kun kan inni guyyaa gaafa kibxataa jechuudha. Mucaa umuriidhaan waggaa 12dha. Qaama siyaasaa kamirraa iyyuu mucaa bilisa ta'edha. Mucaa umuriidhaanis siyaasa kamiin hordofuuf siyaasa kamiin geggeessuufis dandeettiif qabu miti. Qaamatti illee mucaa baay'ee daa'ima. Garuu maaltu godhamaa ture saree maraatuun immoo yeroo nama nyaattu nama adda baaftee nyaachuu hin dandeessu. Waan goonu hin qabnu akka maatiitti. Hayyee mee carraa Eeliyaasiin daandii dhumarratti argatan immoo yeroo argatan kana odeessa qabdu maaltu ta'e jedha namoonni ijaan argan. Namoonni ijaan argan namoonni bira naannoo sana jiranis jiru. Ijoolleen bakkeeduma keessa hojii maatiidhaaf hojjetu. Loon tiksuun jira, hojii garaagaraa gargaaruun jira. Kan isaan jiraatan maatiidhaa wajjin. Yeroo maatiidhaa wajjin jiraatan kana keessatti immoo gaafa deeman jarri karaa marra deemaatti dhaqanii iddoo waraanni bilisummaa Oromoo hojjetu beektaa nu geessi jedhanii daa'ima kanaan mucaan kun immoo daa'ima iddoo isaan jiranis ofii isaanii waan beekus hin qabu. Ofii isaaniitiis immoo gaafannaa isaan barbaadu waraanni bilisummaa Oromoo eessa akka inni jiru iddoo kamiin akka jiru ofii isaaniitti odeessa ga'aa qabu. Mucaa daa'imaan immoo ganaa gaafatanii nu geessi iddoo isaan jiranitti hin taane taanaan si ajjeesnaa jedhame ani waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhatan qabu. An maatii kootiif hojii hojjedhee jiraachuudha. Jireenya addaa waanta hin jiraatu politikaa jiraas waan beekuun qabu an wallaalaadha gaafa jedhanii iddoo isaan jiretti nu geessu taanaan kan rasaasa kanaan asitti si ajjeesnee deemna gaafatanii ani hin beeku waan ta'eef umurii koo wallaalummaa kana yoo na ajjeessan garuu waaqa isin gaafatamnaan jedheeni sana booddee ajjeesanii. Waraana sana keessa waraanni ijoollee dhalootaan Oromoo ta'an namni 4 deemanii mucaa wallaalaa akka fakkanii tuni biran jiraatin fuuldura warri deeman ajjeesan waan ta'eef yoo dandeessan gumaa isaanii gumaa mucaa kanaa baasaa minaan hin jedhanii dhaqanii ofuma isaanii waraanni mootummaa makaanaa jechuudha. Achi keessaa sabaan kan Oromoo ta'an naqanii maatiin akka isaan awwaalanii firootee achi jiran akka isaan awwaalan naqanii uummata mandara sana keessa jiraatanitti namni deebi'an. Hayyee mee egaa maatii yookiis harmee isaa yookiin abbee isaa argachuu hin dandeenya? Gaanii xinnoo haalli ni keessa jirru ofuma keenyaaf yoo gadda ta'uu dandeenya. Gadda
taa'uu hin dandeenye. Wanta bakkee keessa hin jiran ofii kootee dhokadhe. Yeroo ammaa kana haalli maatiin keessatti argamu gaati itti dhiyeenyaan waan jirtuu fi gadda mana isaanii keessatti taa'uu hin danda'an jettee jirta. Walumaa galatti. Taa'uu hin danda'an bakka abbaan iddoo biraa dhokatee jira haadhi iddoo teessi garuu algoona Oromoo keenya wanti nuyi isaan hin jiru waan ta'eef qulqulluu Oromoo hundumaarra waan ta'edha qofa akkasii keenya waan gochuu dandeenyu sun qabdu. Bakkee nutti dabarsaarra nuti guutuu bakkee keessa taa'ee isaanis iddoo garaagaraa jiraatanii dhokatanii namni utuun argitan dabarsaarra. Maatii isaa kanatti maatii carraatti kan dhufe hime warrootuma poolisii humna addaa Oromiyaa jedhaman jechuudha. Poolisii humna addaatii wal qabatanii isaanuma makalaagaan keessa jirti warri Oromoo taate maqaadhaafi. Achuma keessaatu bakka mucaa akkas akkasii nunu biran jiraatiin akkas godhaniiru waan ta'eef jedhanii isaan xinnoo eegasii garee agartuu adda addaa uumanii turan ofuma isaaniitiif isaan dhufanii akka awwaaltanii bakka wanticha nu biran jirru waan biran jirre immoo isaan beekaa akkas godhu waan ta'eef yoo dandeessanii bakka nu waangoo nu qabnuufi gumaa mucaa keessanis baafachuu dandeessu jedhanii immoo gaa'umna maalii qabna gumaa mucaa keenya gaa'umnaa miti. Fuunee awwaaltee. Hayyee egaa yeroo gadda akkana ulfaataa ta'e keessattanii gara keettillee bilbilee haaluma kana keessa teessee immoo uummanni Oromoo waan akkaataa carraan itti ajjeefame kana quba qabaachuudhaa qaba jettee gadda kee ciniinnattee waan odeessa kana nuu kenniteef guddisnee si galateeffannaa maatii hundaafillee jajjabina hawwina. Atillee galatoomii ammuma kanaa waa'een Oromummaas itti dhaga'anii seenaa mucaa kanaa gaafachuu. Danda'u keetiif baay'ee galatoomii ulfaadhu maqaa uummata Oromoo bal'aatiif jechuu barbaade. Hayyee fayyaa ta'e. Heloo ashamaa akkam jirtu ammooniit badhaasaati keelloo miidiyaarraan isinii bilbilaa jira isin harmee carraa Eliyaasii. Hayyee egaa yeroo gaddaa akka malee ulfaataa keessattan gara keessanitti bilbilee egaa haa ta'uuti waan carraarra ga'e kun immoo uummanni Oromoo quba qabaachuudhaa qaba jedhee gadda ulfaataa kana keessatti isinitti bilbilee tan jira kanas immoo uummanni Oromoo quba qabaachuudhaa qaba jennee isinitti bilbilee jalqaba irratti maatii hunda keessaniifuu jajjabina isinii hawwaa mee carraan Eliyaas akkamittiin ajjeefame? Carraan Eliyaasii anis baqattee iddoo biraa jira. Dubbachuu hin dandeenye laallisaan rakkisaa mucaan immoo mucaa wallaalaadha. Mucaa waggaa 12 horii moggaarraa waan hin qabuuf horiituma naa ilaalaa jiru naannoo sanatti ajjeefame. Yeroo ammaa kana isinillee gadda akka isin hin teenye haalli ulfaataa akka ta'een dhaga'e kun dhugaadha? Dhugaadhuma. Maatiin walumaa galatti isin harmee carraa dabalatee abbaa isaa dabalatee haala akkamii keessatti argamtu? Haala ulfaataa fi rakkisaa keessa jirra baay'ee teenye gadduu hin dandeenye karaan ta'anii gaddanis hin jiru. Haalli jireenyichi ulfaataadha waan ta'eef uumamatti illee sodaa fi yaaddoo keessa hin jira walii gadi suuraan jira malee boqonnaa hin qabu. Mee egaa carraan kutaa meeqa barata ture amala akkamiidhas immoo kan inni maatii keessatti qabu? Carraan nama kutaa 5 baratudha. Amalli isaas hawaasa keessatti baay'ee bareedaaf nama gaarii ture. Kanaafis immoo nama nan boqochiinni ture gaafa lan qabu maleessa. Mucaan baay'ee nama gaarii nama na hawwaatus nama na wajjin rakkachaa tures jiraachi rakkinaa keessattis nama na wajjin dadhabee mucaan kun wal dhaalaa ture. Utuma walii gadi jooruu gaanii haala jireenyaatiin fariigaa waan isaan godhaniifis hin beeku mucaa mana jalaa miidhamuu itti dhiiseen gaddaanis walii gadi jooraa jira malee mucaan waan godhe hin qabu. Umurittis wal dhaalaa fi dadhabaadha ammallee qophaa'ee isinitti haasa'uufis yeroo arganne kaasaa mijeeffatti akkasimaa bilbilis immoo yaadeen jiru. Rakkinan qabu harmee carraa waanuma isinitti dhagahame dubbachuudhaa dandeessu wanta isinitti dhagahame kamiyyuu kanaaf rakkina hin qabu mee irra jireessaatiin immoo awwaalcha isaarratti argamtaniittu awwaallattaniittu carraa. Lakkaan argine maaleessaa mucaan otoo bakkee hojii moggaa jiru achitti rukutame uummatuma naannoo sana jedhamtu fuudhee awwaalinaan jecha malee waan hin argeen qabu argamuufis immoo hin dandeenye nan sodaadha akkamittan naqa anis immoo hin gaddaa maatiin koodatti hin argamne kanaafiyyuu hin manne. Namoonni naannoo sanatti argaman ennaa carraan ajjeefamu taatee achitti ta'e waan isinitti himan qabu? Wanti achitti argame mucaan kun jarii isaa keessatti iddoon sunis iddoo dimboo jedhamudha. Mucaan kun immoo yeroo deemus mormatti
Yoo deemus immoo motoraan deemaa jira. Dhukaafadhaan jechuun dhagaa malee nu bukkeen jiru ajjeesanii raawwatan immoo odeessumaan qaba malee waan hin argeen qabu laan ajjeesanii raawwatanii fuudha awwaalaa jennaan fuudhanii lammiin isaa awwaalanii bakki kun bakka Dimboo jedhamudha. Garii mabbaa isaatiitu awwaale sanyii isaatu awwaale mana amantaa biratti awwaalame naan jechuun odeessa fudhatteera. Tolee harmee carraa gaasinis haala ulfaataa keessatti akka argamtan natti himtanii jirtu. Xumura irratti mee uummanni Oromoo bakka adda addaa biyya alaas ta'e biyya keessatti argamu kana nuu beekuu qaba kana nuu dhaga'uu qaba waan jettan qabdu? Miidhamneerra miidhamaa jirra maal goone ilmoo ola deemuuf harkatti jibbineerra ishee dhallis guddifachuu dadhabnee raafis iyyuu bineensa taane adamfamnee amma ammaatti sodaa fi yaaddoof dadhabbii keessa irra dhala Oromoo taane lammiintillee hin jiraata hamma lammii tokko jiraachuu dadhabnee baay'ee cunqurfamaa takkachaa irra ammas immoo sodaa dadhabbii bidiraa baay'ee keessa irraa kunoo tureera biyyattiin irratti iyyuu akka biyya keenyaatti baay'ee haallisaa ulfaataaf rakkisaadhas ka jiraachuu dadhabneerra isa har'aaf jirra malee waa'ee keenya hin beeknu amma sodaa qabna. Kana kan hin guddisaa jiru hiyyummaaf dararaa rakkinaa baay'ee keessa taa'een guddisaa jira malee tarii qabeenya qabaadhee yookiis mana qabaadhee illee inni budoon keessa jiraadhee daa'ima koo guddisuuf barsiisullee hin arganne. Kana biraan immoo sababii kanaatiin walii gadi utuun dararamuun gaafa waraanni mootummaa dhufu waraana bilisummaa Oromoo qallabdan jechuun daa'ima waan isaan adamsaniif ilmayyuu naannoo isaan dhaqan sun hin baqata waan ta'eef baqannaa akkasii rakkina akkasii keessattuu taa'uun daa'ima kana rakkinaan barsiisaa kun jiru. Mucaa haadha hiyyeessa xinneessanii hiyyeessi rakkatee yookiis hiyyeessi rakkattee guddifachaa jirtu akka bineensaatti adamsanii akka bosonuttis bakkeetti na jalaa ajjeesanii har'as immoo akkasittiin qalbii qophassanii sadarkaa maraachuu fi sadarkaa qawwisuurras ga'anii asiriyyoon qaamishee yoo maraattis immoo isheen jirtu tokko lama na jalatti akkasuma gadduu bu'aa jechuunani. Amma ammaatti ofsee cimmadhee jira garuu mootummaan kun wanti safamadhee biyyaa kan dhaabadha jedhee biyyatti dhaabatee dhalaa dhayyeessaa ilmoo ola deemu borbiyyaaf dhaabatu borbiyyaaf ta'a lafee dugdaati ilmaan Oromoo jedhanii abdatanii itti galagalee yemmuu nyaatutti yemmuu akkasittiin ajjeesutti si'ani baay'een gaddee waan hin godhu si dhagee Oromoon bara dhufaa darbaa garbummaa keessara seenaa kaleessaaf yemmuu dhaga'u seenaa har'aas yemmuu dhaga'u isaaf kan dhaabatu fakkaatee kan isatti dhaabatu guyyeedha. Har'allee immoo darbee nu biraa namne dhiisee cabsineetti jedhan kan asineetti lubbuu balleessineetti daa'ima deemaa fudhaatti kutuu kanarrattis waan hin godhuuf waan hin jedhu dhageenya abdii koo kutadhee itti dhiisee baay'ee normaan koos nagaddaa na miidhamaadha allaattii ta'es koosoo baaseen barrisu wantan godhu wallaaleen olii gadi fiigee olii gadis jooree akkasin biraa utuu funaanii afaan kaawwanni gurguddatee baratee nama naasaa biyyaafis ta'e anaafis ta'e beekaa tokko ta'e guddatee bulaa hin jedhe malee tarii ergaata biyyootiif qodaa du'aa ta'as jedhee hin yaanne akkasitti garaa koos madeessanii na bobeessanii waan godhummoo hin qabu waan Oromoo immoo yoo dhaabate biyyaa dhaabatu waaqayyo biyyaa isaa ga'e immoo ibboo saba kanaa akka hiiku dhugeen dhaama malee waan hin godhu hin qabu. Hayyee dhugaa waan isinirra ga'e guddaa kan nama gaddisiisudha. Maatii hundumaaf iyyuu jajjabina guddaan isin hawwa. Hayyee egaa dhaamsa keessan kana nuti hawaasa Oromoo biras ni geenya harmee carraa ulfaadhaa fayyaa ta'a. Qaama maatichaa keessaa namni yaada kennuu danda'u yoo jiraate kan biraan dubbachuu danda'a. Hello mee egaa amma taatee achitti ta'e gabaabaadhumatti nutti himtaa laata? Taateen achitti ta'e kanumaan dura uummata Oromoo irratti waan ta'aa turedha. Akkuma kanaan dura iyyuu biyya kana keessatti yoo xiqqaate waggaa sadii isaa olii kaasee uummati Oromoo akkasumatti du'aa jira. Bakkee deemee galaa hin jiru. Ijoolleen ergamtee maatiin ergatanii bakki isaan itti nagaa argatan hin jiru. Nagaa biraa ba'anii du'anii achitti hafuurreeffatu galaa ture. Akka biyya kanaatti aadaa keenya yoo ta'e walumaa galaa ijoollee nama wareegameef iyyuu awwaalchiin argamu akkuma walii galaatti jechuudha. Kanaaf iyyuu akka biyya kanaatti dhugaadha. Amma namni tokko yoo ta'e gadduun hin jiru. Sababni isaa immoo
yoo gaddi ta'e irratti ajjeefamtaa maatii irratti dararamaa wanti godhamu hin jiru mootummaa maan kun irratti qindaa'ee ta'aa jira. Dabalataan immoo akkuma keetiyyuu yoo awwaalamtee namni awwaalameera abaluu awwaalameeraatu iyyafatama malee abaluu du'eeraan biyya kanatti bakka faashinii ta'eera. Horiin iyyuu amma kana gatii dhabaan jirtu wanti biyya kana irratti ta'aa jiru baay'ee marachisaadha. Kana jedhanii dubbachuudhaaf waan nama cinquudha waan maraatanidha maraataniitu falli waan argamu miti malee jechuudha. Hayyee mee carraanii nama akkamii ture daa'ima akkamii ture akkasumas immoo ennaa ajjeefame namoonni naannaa sanatti argamanii argan waan jedhanii isinitti himan qabu? Carraan nama walumaa gala nama hawaasa keessatti yaada gaariidhaaf iftoominaan jiraatudha. Nama hawaasa keessatti fudhatamummaa qabudha. Daa'imas immoo darbee nama ammeenya godheellee beeku miti barataa waggaa 15 barataa nama waggaa 12 egaa utuma deemuu horii ilaaluu deeme anillee iddoo barnootaan ture horii ilaalmaatiidha horii ilaaluu deeme kana booddee achitti karaatti itti dhufanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jedhuun osoo deemanii kana booddee kallattii maanitti dhufanii rukutanii ajjeessuu isaanii namni bira jiru nutti meera. Taatee carraa irratti qaqqabe kanaan wal qabatee gaa uummanni Oromoo kana nu dhaga'uu qaba. Haala akkasii keessatti argama maatiin kunillee jettee waan dubbattu qabdaa? Uummanni Oromoo walumaa gala waan kana namni keessaa hin beekne hin jiru hundumatu beekaa du'aa jira dararamaa jira addatti immoo opereeshinii amma ta'aa jiru kanaan uummatuma Oromooti kan dararamaa jiru waraanni bilisummaa Oromootti kallattiidhaan qaamni dhukaasee waraana bilisummaa Oromoo adamsaa jiru waraanumta amma labsameeru kun iyyuu gamuma hundaan iyyuu Oromoo irratti labsamee jira Oromoodha kan du'aa jiru kan miidhamaa jiru yeroo hundaayyuu kanumti miidhamaa jiru uummata Oromooti malee waraanni bilisummaa Oromoo qaama Oromooti waan ta'eef namni gargar baatee ajjeesaa jiru rasaasiin waraana bilisummaa Oromootiif qophaa'u jedhamee himamu uummatuma Oromooti kan inni fixaa jiru. Uummanni Oromoo immoo kana kallattii maraan iyyuu yoo falmate malee isaa waan kana keessaa ba'uun hin danda'amu. Sirni kun immoo kan inni nurratti dhufee kallattii uummata Oromoo fakkaatee sunu miidhaa jira waan ta'eef ammayyuu uummati Oromoo afaan fayyaa dhiisee mootummaa kana irratti kallattii maraanii keessaa falaan illee waan hundaa godhee kallattii qabsoo cimsuutiinis kallattii humnaatiinis humna isaa jabeeffatee kallattii maraayyuu ofirraa kaase malee waan godhuun qabu taa'ee akkasittiin du'uun qabu haga yoomitti duulee haga yoomitti immoo reefa awwaallataa ta'e naayidee kan itti yaaduu qabu uummata Oromooti gama miidiyaatiinis immoo miidiyaan waan kana irratti nu hojjechuu qaba miidiyaan kallattiidhaanii waan tokko waan uummata Oromoo kan gabaasaa jiru dhaabbata fakkeenyaaf dhaabbatumti mirga namoomaatiif falmina jedhan kan warra kaanii akka isaanitti lallaban dhagaa argaa guddanne garuu kunoo kan uummata Oromoo guyyaatti namni meeqa du'ee oolu kumaatamaan lakkaa'ama namni guyyaatti du'aaru namni guyyaa tokko kana dheessa baasu hin jiru namni qeequ hin jiru kan uummata Oromoo kun addatti wanti inni ta'e illee namaa hin galu miidiyaan fi afaan biyoo ifaa dubbatan BBC ifaan kun illee waan tokko kan uummata Oromoo hin gabaasan kan warra kaaniyyuu garuu isaan iyyan dhageenya kun immoo maal ta'urraan kan dhufeedha uummanni Oromoo kanaaf iyyuu gama dippiloomaatiitiinis ta'e gama kallattii hundaatiin gama dhageettii qabu hundaatiin addunyaatti illee dhukaasuun barbaadan. Hayyee fayyaa ta'ii hunda keessaniif jajjabinanis ni hawwaa. Mee wanta ani isin dubbise kun dhimmi carraadhaan wal qabatee yoo gara miidiyaatti darbee rakkoo isinirraan ga'u jira laata? Rakkoo haganatti illee waan ga'u miti. Deebiis immoo bakka wanti sun ittiin keenya deemanii jiru. Maal bakka kanatti inni baane irraan baqannee olu. Kanaaf achiin jirtan jechuudha. Bakki baakoo hin jirru maal bakka beeyyoo taa'eetiin boonyeetiin ajjannee kufiyyoo kolii gadiin jooree naannaa jira lubbuun jiraachuuf iyyuu daa'imman jala dhufuuf iyyuu sodaan qamaan iddoo sana nama jiraadhaan awwaan lammee fi dhaallee fi samitti akka inni du'e maal akka ajjeese odeessan nageerraa waan hin hafeenoo daqaaf joormaarran jira. Tole harmi ulfaadha. Raakee taphatee hin quufne riyyaa wajjii harmee koos mi'eeffadhee hin quufne harma isaanii lamaaf dabtara koo fannisee keenyanitti ifan kennee umrii koo gaabbisoon guddii.
dargaggummaan isee ofiif jiraachuu fuudhee soorattee ilmaan bultiin mana dhaabbachuu ofii kottii waaqadheenii joora halkaniif guyyaa biyyaaf saba koof jedheenii awwaale fedhii kiyyaa. Obaafa dunnaanannee beelaaf deemuu waadanneessu almaasa illattinnee lubbuun itti dhaabamne ijjaaf irraaf kanneenaa hunduma isaa dandeenye mootii